dirree dhawaa fi kaayyoo hegeree isiidha. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa kagaa sagantaa har'aatiin kunoo waa'ee dirree dhawaatii fi hegeree isii irratti qopheeffannee kan isin biraan geenyu ta'a. Hamma dhuma sagantaa keenyatti nu faana turaa isiniin jenna. Qaamni kaayyoo dhugoomsuudhaaf hojjetu tooftaalee galma gahinsaa isaa fayyadutti fayyadama. Maloota kana keessatti maloota siyaasaa fayyadamuun baramaadha. Haaluma kanaan hawaasa tokkoof dagachiisanii waan qaban harka fi oolfachuudhaaf tooftaalee garaagaraatti fayyadamu. Tooftaaleen osuma kanaan duraas Oromiyaa keessatti dhimmoota itti bahamaa kan jiru hoggaa ta'u, addatti magaalaa Dirree Dhawaa ammaa fi Kalee daran arra dhimma itti bahamaa kan jiraatu hoggaa ta'u, bu'aan tooftaa kanaa aangoo magaalaa Dirree Dhawaa tan amma maqaan Oromoodhaa harkaa baasuu fi guutumaa guututti Dirree Dhawaa harka Oromootii baasuudhaan naannoo Soomalee godhuudhaaf tooftaalee muraasa akka armaan gadiitti fayyadamaa jiraachuu kan isin biraan geenyu ta'a. Dirree Dhawaa biyya hayyootaa haadha hubannootaa kan Oromootaa. Kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa Khadir Jowaar akka inni namoota Oromoo jajjabaa shakku godhuu fi iddoo murteessaa akka hin finne kan karaa itti cufuun tooftaalee isaanii kan duraati. Lama caasaan bulchiinsaa keessatti kan silaa Khadiriif humna ta'uu danda'an wal shakkisiisuun isaan jidduutti olola sobaa oofuudha. Sadii imaammata Itoophiyummaa dahoo godhachuudhaan caasaa bulchiinsaa magaalaa Dirree Dhawaa lafa Oromootti akka hin jenne sodaachisuu. Warra yaada akkasii qaban biratti shakkiin ammoo hoggansa biratti maqaa isaanii farrajuudhaa fi maqaa isaanii balleessuudhaan sodaachisu. Afraffaa jaarsolii biyyaa fi hoggansa wal harkanii dhimma hawaasaa akka hin mari'anne dhoowwuu fi ajandaa biraatiin yeroo dhorkuun akkasumas manguddoo jirtu dantaadhaan bitaniitii fi yaada biraatiin gargar facaasanii addaan dhilliyyuun. Shanaffaan qaama hawaasaatii fi bulchiinsa walitti dhiyaatanii rakkina hawaasaa odeeffannoo akka wal hin jijjiirre godhuun gosaan akka waan bulchiinsi magaalaa caasaan bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa gosaan wal hirtee fakkeessuu fi hawaasa gosaan wal hamachiisuudhaa fi wal dagachiisuun hiree isaanii tolfachuu. Ja'a qaama hawaasaa garaagarummaa gosaatiin hiru. Geengoo kana keessatti bulchiinsi magaalaa akka gamtokkee hawaasa Oromoo shakkee gamtokkee ifitti immoo dhiheessee godhuu fi akka waan Oromoon bulchiinsaa Oromootiin faallaa jirutti odeessu. Torba hawaasni yeroo dubbatu yookiin waan tokko rakkoo yeroo himatu waan isaarratti dhiibbaa siyaasaa godhuuf deemanitti yookaan akka waan qaamni biraa duuba jirutti hawaasaa fi bulchiinsa caasaa magaalaa Dirree Dhawaa wal dhoowwu. 8 qaama caasaa shiraa kanaatiif amanamoo tahan malee kan biraa burjaajeessuu fi namoota ni dubbanna ja'an bulchiinsa nama keenyaa maaf akkas taatan jechuun kabajaa fakkeessanii hawaasni akka obsa dhabuu fi bulchiinsa irratti komiin baay'achaa akka deemtu gochoota fokkotaan hawaasa dallansiisu akka hojjetamu godhu. Hubadhaa gaagareen waan kana Dirree Dhawaa keessatti hojjechaa jiru kun hojii dippiloomaasii hawaasa isaanii mootummaa biiroo wajjiinis tolfachaati deemaa jiran akka bulchiinsa odeeffannoo isaanii raabsan malee hin agarre karaa itti cufuun haalli magaalaa Dirree Dhawaa ittiin Oromoo duuda ittiin walitti galchan haala kanaani. Kana godhaa kan jiru caasaa Soomalee fi bulchiinsa magaalaa keessatti caasaa diriirfatee fi abbootii qabeenya isaanii ta'uu hoggantoonni Oromoo kan biraatis wajjiinillee hariiroo akka hin uumamne godhuun Khadir Jowaar kophatti baasuudhaan kaayyoon isaanii dhugoomsuuf deeman. Haala kanaan Khadir Jowaar hiree lama qaba. Tokko achumatti aangoo irraa fuudhanii isa bakka tokko kaayu. Hireen biraa isa eeggatu ammoo mootummaa federaalaa wajjiin ta'uudhaan akka guddinaa fakkeessanii Khadir Jowaar gara federaalatti eegol fudhataniin booda nama isaan barbaadanii fi kaayyoo isaanii dhugoomsuu danda'u bakka san kaayanii Dirree Dhawaatii fi Oromoo addaan baqeessanii duuda walitti galchuun kaayyoo isaaniiti. Sodaan gama Oromootiin jiruu fi kallattiin furmaataa ammaan tana jiru akkasii gadii kanatti isinii keenya. Dhimmi Dirree Dhawaadhaa seenaadhaa fi seeraanis lafa Oromoo ta'uun dhugaa hin haalamneedha.
Soomalee fi deeggartoonni Soomaliitis ni beekan. Sodaa teenya guddaan garuu Soomaleen humna leecalloo fi saboota dantaa siyaas-diinagdee wajjin qaban gargaarsifachuudhaan dhiibbaa uumuu malaniin sodaa xinxaltoota siyaasaa ta'uun hin oolamne. Saboonni akka Hararii kan seermalee naannootiin lafa Oromoo dhaalan Affaar gara Jibuutii fi Eeltiraa jiru. Isa akkasumas tuuta hortee Oromoo keessaa warra dantaa diinagdeetiif jecha waliin jiraachuu waliin jireenya fagoodhaa qaban ijaaruudhaan dhiibbaan godhuun isaaniitii sodaa teenya guddaadha ture. Ammatti Oromoon baha Oromiyaadhaa dhimma dirree dhawaa irratti xiyyeeffannoo qabaataniis qaamni hawaasaa Oromoo haqa isaanii kana harka diinaa jalaa eewalachuuf malaa mariin akkam taanaa jiru daran dhimma walfalmii fi walshakkii keessa jiraachuun isaanii beekamaa. Dhimma seenaa dirree dhawaa hawaasni Oromoo ittiin beeku sun shakkii akka qabaatu qaamni hojjechaa jiruu fi jiru hedduu hojjechaa jiraachuun Oromoon dirree dhawaa fi naannoo sanii yaada gurmuutiin dhimma lafa dirree dhawaa nuutu murteessa jedhu walitti dhufee marii ifaa fi abdii jiraachuu dhabuun hegeree dirree dhawaa fi Oromoodhaa wal shakkisiisa. Soomalee yeroo dirree dhawaa falmuuf ka'anitti mootummaan naannoo abbootii qabeenyaa akkasumas hawaasa Soomalee diyaaspooraa wajjin qindoomaniiti. Kana jechuun qaamni hawaasa Soomalii bakka bu'aa mootummaa Itoophiyaa keessa jiruu fi kan bulchiinsa dirree dhawaa keessatti gariin maqaa Oromootiin dantaa Soomalee dhugoomsuudhaaf waadaa gale aangootti dhufuuf deemu hedduu. Yeroo Oromoon as deebi'uudhaan dhimma aangoo dirree dhawaa irratti haala fuulduraatiif kallattii kaayuun barbaachisaa ta'e kanatti haasaan bulchiinsa dirree dhawaa kan saba Oromoo ta'u jidduutti garaagarummaa gosaa dhalootaa uumuun akka waliin akkam taana hin jennee fi gurra tokkoon yaada hawaasa Oromoo hin dhageenye godhuun tooftaa fi mala hojjetamaa jiru yookaan hojjetamuuf ta'u ta'uu isaa hubachuu qabna. Jecha muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmadiin booda magaalaan dirree dhawaa heeyyata mootummaa Itoophiyaa gubbatti lafa naannoo Oromiyaati eega je'ee as dabareen aangoo Soomalii fi Oromoo jiru akka hin jiraannes nutis beekna. Mootummaanis amanee akkasumas warri Soomaliitis ni amanan. Garuu ammoo tooftaan Oromoo facaasuun gosaan qindeessanii yookaan gosaan hin jirre tan akka gurguraa uumaniitii fi achii keessa hiree tolfachuuf ta'uu soba caalaa dhugaa waan ta'u jenneeti yaanna. Warra gurguraa je'ee Soomaliidhaa fi Harariin tolchite dantaa diinagdee isaaniitiin walitti hidhamanii bara kana hojii seenaa dhugaa dabsuutiin Oromoo afaan wallaalchisuuf hojjetame hedduu. Namoota baha Oromiyaa kan hojii seenaa gurguddaa hojjetan gama gosa ifii tolchanii galchuun tuuta Oromoo addaan cabsuun diinagdeen utubuudhaa fi jaalatanii osoo hin taane olaantummaa Soomalee agarsiisuuf dantaa akka sabatti qaban tolfachuudhaaf akkuma dhimma galaana Hindii Itoophiyaan kaaftee bulchiinsa Hargeysaa wajjin waliigaltee gaafa goonu. Soomaliin alaa keessaa waliigaltee hoggansa gaafa sanii Abiyyi wajjin mallatteessa aangoo irraa kaasan ammaas dhimma dirree dhawaa irratti Soomaliin biyya lafaa irra jirtu lukkuu hanga lubbutti baasii godhanii dirree dhawaan teessoo naannoo godhuudhaaf halkanii guyyaa kitaabni injifannoo abuuru kan isaan garangalchine hin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo faallaa kanaan dhimma dirree dhawaa hafuura baasuu dhabuun ammaas namoota sababa kanaaf mootummaa qeeqan hiree Soomaliin uummata Oromoo fi mootummaa Oromiyaa wal shakkisiisuuf argachuu wajjinis hiree hundatti fayyadamuuf jiran. Duuba mootummaan naannoo Oromiyaa fi bakka bu'oonni caffee Oromiyaa dhimma dirree dhawaa irratti duula Soomaliin muummicha ministeera irratti baname qolachuuf silaawaa jechuu malan. Tarii waan usaniif qabaachuu danda'an ammoo akka hawaasa baha Oromiyaatti ajandaan dhimma dirree dhawaa irratti hoggansa Oromoo kan dirree dhawaa qeequu irratti fixuun carraa waan dirree dhawaan Oromootti falmaa jiru bal'isuun ala hiree biraa nuuf hin qabu. Sodaa hegeree fi dhimma dirree dhawaa kun qabu eegan xuxxuune booda kallattiin furmaataa isaa maal ta'a kan jiru akka armaan gaditti keenya. Dawa biyya hayyoota haadha hubannootaa kan Oromoota.
Sarara durarratti qaamni hawaasa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo kan biyya keessaa fi ala jiran hegeree dirree dhawaa irratti malaamarii godhuun wanta hummale irratti waliigaltee jabaa qabaachuun dhimma dirree dhawaa irratti murteessummaan kan Oromoo akka ta'uuf nu dandeessisu irratti haal dureewwan mijjaa tolfachuu. Caasaan bulchiinsa dirree dhawaa keessatti namoonni Oromoo fakkaachuun hiree aangoo Kadir Joor irratti qeeqa baay'isuudhaan guuza soomalee kan akka aangoo isaaf geessu waadaa galee Oromoof dirree dhawaa duuda walitti galchuudhaaf deemu eenyuun dhugumaan addaan baafachuu. Qaamni hawaasa abbootii gadaa abbootii amantaa Oromoo fi qaamni hoggansa Oromoo jalaa hanga gubbaa jiru hariiroo mootummaa Oromiyaa fi federaalaa wajjin tolfachuudhaan karaa haqa qabeessa ta'een murteessummaan dirree dhawaa irratti Oromoon qabdu mirkaneessuu danda'uu tolfachuu. Qaamni hawaasaa Oromoo magaalaa dirree dhawaa fi naannoo isii dirree dhawaa Oromoo harkaa baasuuf hawaasaa fi hoggansa Oromoo adda baasuun akkasumas aangoo gosaa adda hiruu fi wal shakkisiisuun tooftaa diinaa ta'uu hubatanii ejjennoo akka saba Oromootti dirree dhawaa irratti qaban ibsuuf garaagarummaa malee qophaa'uudha. Qaamni hoggansa Oromoo dirree dhawaa dhugumatti kan saba Oromoo kanaaf quuqamu maqaa seenaa jireenya isaaf je'ee hawaasa Oromoo dhaggeeffachuun mootummaa naannoo Oromiyaa fi Itoophiyaa wajjin rakkoo sabni Soomalee fiduuf deemaa jiru saaxiluun yakka raawwatameef akka itti gaafatamummaa gaafachuun akkasumas ammoo hawaasa Oromoo alaa keessaa wajjin hegeree dirree dhawaa irratti iftoominaan mari'achuun furmaata ta'a jenneeti yaadna. Osoo ajandaan siyaasaa fi dhiibbaan Soomalee godhuuf carraaqaa jirtu eenyuu yeroo waa'ee haqa keenya kan dirree dhawaa murree murteeffannu akka hin dhumnee fi adda nu babaasuun osoo miiraan wal afaan dhaabbannu miilli olaantummaa dirree dhawaa irratti argachuuf nuuf falmu akka aangoo lafa Oromiyaa gubbaa Oromoo irraa hin fuune mala dhawachuu qabna jenneeti xumurra. Tole kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa sagantaan dhimma dirree dhawaatii fi caasaalee tooftaalee shira dirree dhawaa irratti qabnu asirratti googolamna. Horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Dawa biyya hayyoota haadhan bannoota kan Oromoota caayaa hawwisoo kan walleessota kan fagoo fi dhihoo hundaas jaalata dirree dawa.